ofirratti hojjedha ofii keessanii. Beekumsaan qabeenyaan eenyuma haadha isin halteeyyuu amma ishiin isin dandeesse isin guddistarraa isin geesse dadhabbii ishee gargaara. Kaanachitti hatumti isin haltee gaafa dhabdan gaafa namaa gad taatan gaafa eenyuun taan isin dadhabu maatiin humti isin guddisa isin dadhabu. ሰዓት አልፏል። ስለምትወጃት ነው ይሄ ሁሉ የምትነግሪያት። በአማርኛ ደግሞ ተራ በተራ ሲፈን ደግሞ ተራ በጣም ጎበዝ ባየ ጭምቱ ጎርሰ ባየ በሬዳ አውራት አማርኛ ትንሽ ነው። እወዳችኋለሁ። እኔ ልወጣ ነው። ጫልቱ እወድሻለሁ፣ አከብርሻለሁ። በጣም ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። ደቂቃ ብቻ ልቆይ ነው። እኔም እራሱ ወደ ስራ ልሄድ ነው። ብር ልሰራ ነው። አመሰግናለሁ። ባይ አመሰግናለሁ። አሁን ያለኝ ለነገሩ 10 ደቂቃ 3:45 ላይ ነው ልጄ። አንቺ ቃጥቅጭ ይመችሽ። እኔ አልሰማሽ። እኔ ጫልቱ ውድድ ህልሜ እኔም ወዳታለሁ በጣም ነው ወድሽ። እንደዚህ እንድትሆንልኝ ነው የምፈልገው። መቼ ምን ያልሆንኩም አዱኛ ብላሽ። እሺ አሁን ንገር፣ አንቺ ምን ታስቢያለሽ ስለምታየው ነገር? አክቹሊ ገለቶማ ደሙፋኛኒ ይፈማና ጎዳ ደሙፋኒ ገለቶማ ዳያዳ ከናንቀባ ዲቦራ ወልቲ ዴቢና ከናፉ ጀባዶ ሊገሰ ነማ ይዱ ተዘለ ሸመረነ ተዘለ ጅራ ሸመረነ ዘለ ጅርተኒሞ አረብሶም በሬሲና አኒሆ ማልኬ ሰንጅራ amma yeroo kana yeruma kanatti ani maal keessa jira maaltu narra ga'e kaleessa irra maal keessa jira jedhaati of laala arrabsoo barreessuun dur nagaan tura. ቴቴ የአንቺ ቤት የገባው ነው የመሰለኝ። ፍቃድ እየጠየቅንሽ ማውራት ጀመር። እኔ በጣም በቃ ደስ የሚል ምሳሌ አግኝቻለሁ። እኔ የምፈልገው የእውነት በቃ እንደዚህ አይነት ኢነርጂ ያላት ሴት አሻት ላላወራውን ባወሩ ደስ ይለኛል። የተንፍሱ እንዴ እኔ ማን ያውራ? እኔ ነኝ የማወራ። አፋን ኦሮሞ ነው የማወራ ነኝ እንዴ አፋን ወዶ ቀቦ አፋን ከሰናሳኔ አፋን ኦሮሞ ነው። ፕረስ ዋን ነምበር አፋን ኦሮሞ ታለው ጊዜ አትግዳይቶ ነው ላጫንቱ አናፊቹ ዳገላተ ረቢ ዋቂ ሲያጅሬሱ አናስ በሩምሳ ባየ አኒ ለፎርማ ጅራ በሩምሳ ጋሪ ናኸኒቴ በረኤራ ሲጋሌ ጃጃቤን ኸ deebi'anii warri kennummaan kun ka Oromoo kuni ka gadsi qabee gadsi buusee si arrabsee mutuqi si godhee maal godhee galata isaa har'a akkanatti mastaawutii fakkaatti argamuu keetiin naafiyyuu waan guddaan dhagama dhugaa. Ammoo xilaatiin kee alaa hin dhufuu sun biraa dhufu si galee nummaa kuni har'a caaltu hiyyamaaniin dhugaa rabbisiin jedha. dhugaa sooshaal miidiyaan kun waanuma haasaa barbaadan ji'a kana guutuu ji'a darbe waan haasofni hin qabnu turre amma rabbiin caaltuu fi edhee obboleessa guddaa hangaf kennuufiti afaan irnu buutan akka gaaxaamii ta'ee biddoowwa keessa segalee ammoo ati jajjabeenni kan kammoo shamarrootii yoo sammuu qabaatti shamarroot beekta warri amma Ameerikaa Kanaada mixrisee jiran kan yoo sammuu sila qabaatanii sirra waan dansaa tokko barachuu malan segalee ana afaan kiyaasaa afaan Oromoo ta'an tan Oromoo afaan kiyaasaa abbaan fedha waan fedhan haasaa Amaarinya hay kanaafuu ijoolleen shamartoota kan nami cufti fuudhee hin dhala boriillee taanaan guyyaan warraa yoo ga'ee guyyaan fuudhu isaanii isa sirra yoo baratini nam tokko irraa barachuuyyuu hin dandeenyu si galee ati nam kiyyaa hananaata akkas naata itti hafitti buddeenii beeta yoo waaqisiin godhiinsiin ta'u barriini balbali waaqisiin baniin ati nufi banattee hin ta'u beeka waaqisii banittaa si galee ammoo anini ijoollee Booranaatii dhugaa sitti mananga Oromooti ani dhugaa rabbiisiin jedhu kun rabbiin na argu ani waan iddoo sirraa baradhee ammoo rabbiin si haa jabeessuu jabaadhee obboleetti kiyyaa nami barkana nama tamaaree fi nama akkasin barbaadu namudduun isaa guddaa dabbaa qabu nama fuulii isaa midhaagu humaan heerii saqqalee deemu nama mana qabu makiina qabu jaalataa ammaatan jiruu kan keessatti jechuudha. Kanaafuu rabbiin isaa jabeessuu haadhaaf abbaan keessa eebbisaniiraa eebbii warra si waliin jiraatu ammoo akkanatti ta'ee ijoollee Oromoo olaa jajjabeessinu shamarroota Oromoo please. Awal jabeessinu ol arrabsine ol nyaachuun uumanuun bahu sooshaal miidiyaa keessatti. Afaan nyaaphaa keessa nu buuftanii nyaaphotiin nu achiif achi intal kana bubbutaa oolan.
Kanaafuu of jabeeffadhii obboleetti kiyya jabaadhii naaf jiraadhii ani kanum calla si qaba sappoortii si godhee bakka seente hunduma si galee ሲፈን አበዛሹ በጣም አላበዛው ከአንቺ እንግዲህ እኔ እኮ ያንቺ ቤት የገባውን የመሰለኝ በሁለት ስልክ ስለሆነ ነው ስልኬ ዋትስአፑ ዘሴም ነምበር በሌላ ቁጥር ስለሆነ ያለ መለስኩልሽ ልንገርሽ የሚሳደቡ ሰዎች ውስጣቸው ፍቅር የጎደላቸው ናቸው ገብቶሻል ብዙ ጊዜ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ይዞ የሚወጣ ሰው they just attention ይፈልጋሉ you know like የሆነን ሰው ባዛር ሲያደርጉ ህይወታቸው የሚቀየር ይመስላቸዋል ገብቶሻል አይደል ፍቅር የጎደላቸው ሰዎች ናቸው ማንነታቸውን ፈልገው አላገኙም በሆነ ሰው እስራት ውስጥ ናቸው ትዳር ካላቸው ባላቸው ተቀመጡ ሂጂ ተቀመጪ ቁሚ ሲባሉ ነው የሚሰሙት አንዳንድ ጊዜ ሲንግል ማም ስትሆኚ ተጽዕኖ አለው ለምሳሌ እኔ ልጄን ብቻዬን ነው ማሳድገው ሲንግል ሆኜ መኖር ነው የምፈልገው ገባሽ አይደል ሰው ያስፈልገኛል ወይ ወንድ በህይወቴ ላይ ያስፈልገኛል ወይ ኦፍ ኮርስ ተፈጥሮን በራሱ ያስፈልግሻል ግን ፕሮቫይደር እንዲሆን ሳይሆን እንዲያግዘኝ ነው የምፈልገው ማንንም ይሁን ማን ብዙ ጊዜ ምናልባት በኔ እንዳንቺ ወይ የተማርኩ ምናምን በዚህ ሰዓት ስላልሆንኩኝ ምናልባት በዛ እኮ ይቀጥላል እሱ እኮ የሚቆም ነገር የለም ማሚ ነው ሁሉም ነገር በሂደት የሚመጣ ነገር ነው በአንድ ቀን የሚመጣ ነገር የለም ስለዚህ ምንድነው በቃ ስለዚህ በራስሽ ቆመሽ እንትን ማለት ወንዶችን መጥፎ ናቸው ማለት ሳይሆን ይሄ በቃ ሀገሩ ስታንዳርዱ እንደዛ ነው ጥሩ ወንዶች መጥፎ ወንዶች የሚባል የለም you know ከገጠምሽ አንቺን የሚመስል ሰው ስታገኚ you keep going you know ከዛ ማንነት ጋር ትሄጃለሽ እና ልጄን ላመጣ እየሄድኩኝ ነው ነገኘ ማርጎና ካለና ማንኪንቱ አዴ ያ አትምጅርቱ ነጋዳ ሁንድ ኬሰኑ ዲቦራ በየዳ ጫልቶ ከብ ነጋዳ ነጋገረ ተዋቀየው ከመዲሱ ጅርታ ከበ ኢራፍቴ ወሬዳ ደቂ ያ ወኖ ነጋ ዋንዱንቱ ያ ክሌንሲ ኩኒ አርግቴ ክሌንሲ ደርበዋን ተኤፊ ያ የሮ tokko ጋ በኩመ ክሌንሲ ወጥስ ክሌንሲ አደሙ ጋሪ ሚቲ bareedaadha yeroo darbe yaadatti ilaaltillee jaalladheera dhaggeeffachaan ture gaariidha qabbana buusuun nagaa buusuun bareedaadha namatti tola waan gaariidha shamarran yeroo akkasitti dhuftanii immoo haala keessa jirtanii yaada walii qooddanii wajjin haasoftan baay'ee bareeda dhiirri ana qofaa seene as keessa sin dhaggeeffachaan ture bu'uuf iyyuu jarjareera qofaa ta'e jechuudha bakka maaliif bakka shamarran baay'ee kana jaallata karrayyuun naan jedhu waan ta'eef jedheen Ifama ani namboa fafi nasgabilling divo like first gift እኔ ወዳለው እመለሳለሁ አሎት ፓስተር እየጠራኝ ነው ፋፊን አስገቢያትና እኔ እመለሳለሁ ሃይ ጫልቱ ደህና ነሽ አከንፈያ ነጋ መጣ ፋፊን አስገቢልኝ የታለች ፈርስት ጊፍተር ናት የጊፍተር ባጅ ከላይ አንደኛ ናት ጊፍት የሰጠችው ቆፋታ አቀንታል ifama gaa social media kun rakkisaadha waan dhaggeeffatanii haasa'uunis xiqqoose obsa barbaada waan hundumtu yaa sanaafi hundumaafuu jabaadhu hojii keetti jabaadhu jireenyi itti fufaa jireenya namaa keessatti bu'aa baay'ee dhufa waan ta'eef jireenyi itti fufa jechuudha sanaafi barri tokko gadi barri tokko olii jedha Oromooni sanaaf gadaa yeroo hundumaan dhaabbatu numa deema sanaafi jabaadhuuti jiru yaa mo'achuudhaaf tattaafachaa jirtaatti jirtasi jireenya gara fuulduraatti jireenyi itti fufa waan ta'eef saniifuu sammuu keellee refreshii of godhi jireenyi akka itti fufuun beektaatis sanaafi isa kanaaf I think amma tokko muuxannoo qabda jedhee mayyaadha sanaaf akkatti waan tokko seenanii akkatti keessaa ba'an beekuu waan guddaadha yeroo baay'ee namoonni hedduun rifaatuudhaan warri kaan of balleessuu waan garii of godhuu waan baay'eetu jira garuu ati dhuguma jabduudha haala sanaan waan kanayyuu akkuma sana gootee komii ka'ee fi ati kanaan dura dhiifama gaafatteetta waan ta'eef rakkoon jiru ammoo jabaadhu barumsa keellee dhaabini itti fufii baradhu jabaadhu kana caalaa immoo iddoo guddaatti seenna ulfaadhu galatoomii
ijoollee shamarranii yaada gurguddaa haasaa turan as keessatti kaasanii gaariidha. Bakka jiran beekuun dammaquun waan keessa jiran keessaati waan gaariidha. Yoo isin dammaxxanii nuunis nu dammasitu waan ta'eef nuti isin jabaanna isin ilaalle jechuudha. Sanaaf jirbii waliitii arba'iiti jedha namni keenya. Sanaaf dhiirri tokko qofaasaan bareedu. Yoo dubartiin jabduun duuba jiraatte malee. Manni qofaasaan jabaatu. Utubaaf dagalee malee. Tiitti maal taate? It's not me, bro. የጫልቱ ስልክ ነው ጫው ያ አናቲ bilbila masada sagalee isaa saayilentii irra godhe yeroo as gubbaa teessuun hundi keessanuu sagalee isaa saayilentii gubbaa godha. Sanaafuu jabaadhuun siin jedha fayyaa ta'ee Dibooraa bagana galchite fayyaa ta'e illee galatoomii ulfaadhuu hundi keessanuu ulfaadhaan siin jedha galatooma. Galatoo. Guyyaan hin darbine hin jiru caaltu koo guyyaan kunis hin darba amma saaminti lama guutee ji'a tokko guutee namni tokko hahana qaabatu tokkollee hin jiru. Dhugaan sin jedha. Kanaafuu ati itti fufii dubartoota shamarrootaas jala ittiin dudubbattu kanallee homaa onneetti hin fudhatini. Dhugaadha. Laalumatti darbii daawwadhii darbii fanii godhii viidiyoo koomedii godhiitti dhugaa sin jedhaba. Yoo qalbii godhatamu bakka nama gamitti fudhee of ijjeessaa jira nama gamitti anini jechuun anini kasirra baradhee waan tokkoyyuu bakka nam dhibiirraan baradhuu siin jedha sigalee anini especially I have learned from you everything. ጠንካራ መሆን ራሱ ካንቺ እንደዚህ እንዳንቺ ጠንካራ መሆን ከዚህ ሁላ ህዝብ